Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo baay'ee itti gammaddan qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun hunda keenyaaf gaafii ture. Keessattuu yeroo ammaa kana baay'ee kan saqqaqamaa jiru warri ala keessa jiraatan jechuudha. Tikeetii $550 kan isaan murachaa jiran yookaan mootiyyuu masaggabamaa jiran jechuudha. Akkasumas immoo gaafiin keessan kan biraa balalliin xiyyaaraa yoom jammarama yoom jalqabama kan jettanii gaafii na gaafattan hundayyuu waan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Akkasuma tikeetiin $550 akkamitti akka fooyyee haala baay'ee nama gammachiisuun akka jijjiirame har'a imbaasii Itoophiyaa kan Beerut keessa jiraatuu fi mootummaa isiitiin walii mari'atanii mariisuun haala nama gammachiisuun fooyya'ee jira jechuudha yookaan mootiyyuu mirkanaa'ee jira hunda isin biraan gaha jechuudha. Kanaafuu warri haarawaa taatan gara chaayinaalii keenyatti baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Oduu haaraa gaggabaaboo fi akkasuma wantoota isin barsiisa jedhu isin biraan gaha chaayinaaliin kun waan ta'eef jechuudha. Akkasuma yerootan keessaniif immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdanii fi gaafii qabdan koomentii jalatti barreeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ishigaa hiriyootan kiyyaa akkuman isinii tuttuqu eegaletti as keessatti warri duraan xiyyaara tikeetii $550 kafaltanii masaggabamtan jirtan jechuudha. Qixaatii yookaan ammoo kan isin $250 duraan itti dabaltanii murattan inni sun irraa badee jira jechuudha. Tikeetii uumaa $300 akka murattan jechuudha. Warri haaraa ganaa murachuu barbaaddanii $300 tikeetii akka murattanii qixaatiin $250 sun irraa hafee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo waan baay'ee daas nama jedhu waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Ani ofii kiyyaaf baay'een gammade warra ala keessa hojjettanii fi kuni jechuudha. $550 namni tokko tikeetii ittiin muratee galwachuun baay'ee ulfaata. Amma kan nama lamaa ta'uuf deemachuudha. Kan duraan namni tokko ittiin muratu sun nama lamantaa $50 malee jechuudha. Kana yeroo jedhu warri ganaa haaraa masaggabamuu barbaadan jechuudha. Tikeetii $300 murattan jechuudha. Ammaan booda kun jechuun baay'ee dhugumatti baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Oduu tanaan dura dhagahaa turre keessaa kun ana baay'ee natti tole jechuudha. Baay'ee nama gammachiisas immoo. Gaafii keessan ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma anaaf gaafii katanaan dura ittiin $500 murate $550 murate $250 sun hin deebitii fi wanni jiru anas gaafii natti ta'e jechuudha. Kana irraa hin beeku garuu koomentii jalatti ijoolleen baay'ee gaafatanii jiran jechuudha. Waan akkanaa kana ka oduu haaraa waan isaan gadhiisan kan ta'u yoo ta'e isin biraaniin gaha jechuudha. Yeroo ammaa kana warri karaa immertisii yookaan immoo Dubaayii galaa jiran akkasuma Beeruutii kana keessas galaa jiranii tikeetii baay'ee olaanaa ta'een kan isaan murataa jiranii. Kana jechuun mootummaan Itoophiyaa warra dadhabaa warra hiyyeessa warra of hin dandeenye warra waan nyaatuyyuu dhabee karaa irratti darbamaa jiru yeroo kana jechuudha. Isaaf homaa dantaa isaatii miti. Warri xiyyaara akka inni barbaadutti kafaluuf akkasuma mootiyyuu bultii 14 Itoophiyaa keessatti hoteela taa'u jechuudha. Bultii 14 hoteela taa'u jechuun guyyaa tokkotti $30 haga $80 kafalameeti jechuudha. Bultii 14 keessatti eessa akka dhaqu. Kana jechuun ammoo warra abbaa qabeenya malee gara Itoophiyaatti galuu hin danda'u jechuudha. Yeroo cinkii kana keessa yaa ta'uyyuu homaa gochuun hin danda'amu garuu akkuma jedhamu san yoo kan sanee jammaramu ta'e jechuudha. Sanee jammaramu jechaa jiranii. Sanee jechuun juunii jechuudha. Juunii 8tti balalliin xiyyaaraa kan jammaramu jechaa jira waan ta'eef sanuma irratti rabbiin dhugaa nu haa godhu jenneeti eeggannaa. Yaabbileen kiyyaa asii galuu miti achi biyya keessa teessanii bultii 14 san guyyaa tokkotti $30 haga $80 isaati birri takkayyuu hin qabnu nu. Birri takkayyuu nama kafalu asii xiyyaara nu waan muratanii galu baay'ee rakkisaadha. Akkuma amma tokko fooyya'ee rabbiin galanni haa gahu $550 miti 300 sanii haa ta'u malee kanayyuu yoo kan galtu ta'ee achi keessa gale keessatti hagana guyyaan hagana kafaltee bultii 14tti meeqa akka dhaqu isinummaan hasaaba. Kana jechuun warra abbaa qabeenya malee homattu socho'u hin jiru jechuudha yeroo kana keessatti. Yaa ta'uyyuu warri mana keessa jiraatanis warri ala keessa jiraatanis yeroo qabnu tanatti fayyadamne wal qabanne obsaan yoo waaqayyo jedhe juunii hin banama jechuudha xiyyaarri hagasitti
warri tikeetii keessa murattanii harkaa qabdanis warri gana murachuu barbaadanis doolaara 300 jechuudha. Kana oduu qabadhee isinii deebi'ee har'a kana fakkaata jechuudha. Akka jaallattan abdiin qaba. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatina. Cinqeen nu amma keessa jiru tun rakkoon nu amma keessa jiru tun hunduu guyyaa akka seenatti dubbannu jira jechuudha. Bookaayyuu akka abjuutti kan dubbatamu jira jechuudha. Guyyaan tokko guyyaan ni darba, hunduu ni darba jechuudha. Hadharra boru jechaatuma jiraanna jechuudha. Yaa ta'u jireenyi biyya Beeruutti kun baay'ee ulfaatas ta'u obsumaan darbuudha jechuudha. Obsumaan darbuudha. Guyyaa Rabbi jedhee galuun keenya hin oolu. Juunii 8tti xiyyaarri kan jammaramu waan jedhaniif jechuudha. Guyyaa sangaa Waaqayyo achiin nu haa ga'u, hundi keenya wal qabannee gara biyya keenyatti galan jedha. Cinqii tana ammoo namni rakkoon itti namaan hin jiru, bu'aa bahii namni keessa hin darbine hin jiru jechuudha. Bu'aa bahii yookaan mootii cinqii namni itti guddatu nama Rabbiin isa jaalatu jedhama. Nama rakkina itti baay'isu Rabbi nama saniin jaalatama jedhama. Kanaaf warri yaadan battanis warri rakkataa jirtanis akkasuma mana madaamitis nasaa hojjechaa jirtan tikeetii keessa murattanii xiyyaarri cufame baay'ee rakkoorra jirtan hundi keessaniyyuu annan beeka jechuudha. Kanaaf obsuma isinii haa kennu Waaqayyo gooftanii fayyaa bichaa kadhadhaa jechuudha. Wanni hin darbine hin jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana akka jaallattan abdiin qaba. Hundaafuu sheer godha. Waaqayyo gooftaan bakka isin jirtan hundatti inni isin haa eegu, fayyaa isinii haa kennu, homaa miti jechuudha. Birri si dhabne nasaa maaliif hojjanna, maaliif akkana taana sin jedhina dhugaan isin hin jedha jechuudha. Akkana waa haasaan baay'ee waa garaa nu qullaatti namaaf jechuudha waan biyya ormaa kana. Keessattuu rakkina ijoolleen keenya Itoophiyaan keessa jiru kan zeegaa biraatirra baay'ee ulfaatadha jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa yookaan ammoo karaa peejii isaaniitiin rakkinni ijoolleen teenya keessa jirtu isaantu sheer godha jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa ofii of ajjeesti jedhanii isaan ajjeesanii fannisaniitti kan isaan gadi baasaa jiranii waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Isa dhugaa Rabbii. Kanaaf waanuma feetan yoo rakkattan isin lubbuu keessan of balleessuuf hin ta'ina. Hundi keessan argitan ta'a jechuudha. Kaleessa dura mucayyoo akkasitti muka irratti fannifamtee jirti. Tisiisni itti duudee jiru san jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf obboleen kiyyaa hundi keessanuu yoo rakkattanis yoo aartanis yoo beeloftanis yoo dheebattanis lubbuu keessan irratti waan hin taane hin yaadinaa isin jedha jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaanis mootummaan Itoophiyaa ijoollee akkanatti rakkataa jiran kanaaf homaa akka inni hin goone ofii isaatii dubbatee jira jechuudha. Kanaaf humna hin qabu jedhee jira. Zeega biraa wataate mootiyyuu xiyyaara ergeetii ijoollee isaa alatti rakkataa jirtu. Gurratee gara biyya ofiitti galchaa jira jechuudha. Yeroo cinqii kana keessayyuu kan yoo ta'u immoo kana as maaliif akkana ta'e hojjennu isaanuu kan arganiiti kan ijoollee teenya akkanatti ajjeesaa jiran jechuudha. Yaa ta'uyyuu hunduu guyyaa qaba waan ta'eef isin obsaan darbaan isin jedha kun dhaamsa kiyya. Yeroo ammaa kana warri karaa immertisii yookaan mootii Dubaayii galaa jiran akkasuma immoo Beeruutti kana keessa galaa jiranii tikeetii baay'ee olaanaa ta'een kan isaan murataa jiranii. Kana jechuun mootummaan Itoophiyaa warra dadhabaa, warra hiyyeessa, warra of hin dandeenye, warra waan nyaatuyyuu dhabee karaa irratti darbamaa jiru yeroo kana jechuudha. Isaaf homaa dantaa isaatii miti. Warri xiyyaara akka inni barbaadutti kafaluuf akkasuma mootiyyuu bultii 14 Itoophiyaa keessatti hoteela taa'u jechuudha. Bultii 14 hoteela taa'u jechuun guyyaa tokkotti $30 haga $80 kafalameeti jechuudha. Bultii 14 keessatti eessa akka dhaqu. Kana jechuun ammoo warra abbaa qabeenya malee gara Itoophiyaatti galuu hin danda'u jechuudha. Yeroo cinqii kana keessa yaa ta'uyyuu homaa gochuun hin danda'amu garuu akkuma jedhamu san yoo kan sanee jammaramu ta'e jechuudha. Sanee jammaramu jechaa jiranii. Sanee jechuun juunii jechuudha. Juunii 8tti balalliin xiyyaaraa kan jammaramu jechaa jira waan ta'eef sanuma irratti Rabbiin dhugaa nu haa godhu jenneeti eeggannaa. Yaa obboleeyyan kiyyaa asii galuu miti achi biyya keessa teessanii bultii 14 san doolaara guyyaa tokkotti doolaara 30 haga 80 diisaati birri takkayyuu hin qabnu nu. Birri takkayyuu nama kafalu asii xiyyaara nu muratanii galu baay'ee rakkisaadha. Akkuma amma tokko fooyyee Rabbiin galanni haa gahu doolaara 550 miti 300 haa ta'u malee kanayyuu yoo kan galtu ta'e achi keessa gale keessatti hagana guyyaan hagana kafaltee
bultii 14tti meeqa akka dhaqu isinummaan hasaaba. Kana jechuun warra abbaa qabeenya malee homattu kan socho'u hin jiru jechuudha yeroo kana keessatti. Yaa ta'uyyuu warri mana keessa jiraatanis warri ala keessa jiraatanis yeroo qabnu tanatti fayyadamne wal qabannee obsaan yoo waaqayyo jedhe duunii hin banama jechuudha xiyyaarri hagasitti. Warri tikeetii keessa murattanii harkaa qabdanis warri gana murachuu barbaadanis $300 jechuudha.